Akkam jirtu gaa hordoftoota Milkii Miidiyaa kan hordofaa jirtan Milkii Miidiyaa irraati. Ani Dooktar Naawulaa Hedduuti. Har'a gaa viidiyoo barsiisaa haaraa tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Har'a waa'ee maalii qabannee dhiyaannee jettan milkaa'uudhaaf wantoota 10 nu barbaachisan maal fa'aadha isa jedhudha. Rabbii wajjin yoo ta'e, Rabbii wajjin jechuudha. Milkiin illee Rabbii wajjin garuu nuni muggama keenya wantoonni gochuu qabnu 10 maal fa'aadha isa jedhudha. Ilaalla jechuudha. Ani Dooktar Naawulaa Hedduuti. YouTube keenya subscribe godha. Jalqabneerra. Inni tokkoffaan maalodha? Focus on commitment, not motivation. Kaka'umsa kee irratti utuu hin taane ejjennoo kee irratti xiyyeeffadhu. Committed ta'e yeroo hundumaa jechuudha. Ejjennoo kee irratti gaafa kakaatu duwwaa wanta sana hin hojjetin ejjennoo kee irratti xiyyeeffadhu malee kaka'umsa duwwaa irratti hin xiyyeeffatin jedhani tokkoffaan. Inni lammaffaan riizaaltii yookiin bu'aa isaa duwwaatu hin taane daandii kee irratti xiyyeeffadhu. Journey daandii kee irratti xiyyeeffadhu. Bu'aa qofa irratti hin xiyyeeffatin. Bu'aa qofa irratti xiyyeeffatta taanaan gaafa gidduutti rakkoon si mudatu hin dhaabde jechuudha. So journey kee daandii kee irratti xiyyeeffadhu. Kun isa lammaffaan. Inni sadaffaan maalodha? Daandii kee bashannansiisaa yookiin fanii godhi. Karaa milkaa'insaa kee gammachuun kan guute godhi. Kolfi qabadhu. Gidduutti hanga gaafa milkaa'insa kee sana geessuutti fanii gaafa sana duwwaa fanii ta'uu qabdu. Har'uma akkas ta'e joorniin kun fanii ta'uu qaba jechuudha. Hordoftoota Milkii Miidiyaa ani Dooktar Naawulaa itti fufeen jira. Inni arfaffaan maalodha? Imajineeshinii yookiin mul'ata gaarii qabaadhu. Sammuu keetti wantoota gaarii ittiin use your imagination. Imagination qabaadhu. Sammuu kee keessatti mul'ata gaarii qabaadhu. Kun isa shanaffaadha jechuudha. Inni ja'affaan maalodha? Challenge of godhi. Ija jabina qabaadhu. Yeroo tokko tokko wantoota riiskii qaban riiskii fudhadhuuti hojjedhu jechuudha. Ija jabina qabaadhu. Challenge yourself. Kun isa ja'affaadha jechuudha. Hordoftoota Milkii Miidiyaa. Inni torbaffaan maalodha? Wantoota gufuutti ta'an of duraa kaasa. Distractions. Get rid of distractions. Distractionoota wantoota lafa geessuuf jirtu sanatti gufuu ta'an dhiisi. Bal'eessi jechuudha. Distractionoonni waan baay'ee ta'uu danda'a. Yeroo garaagaraa, hojii garaagaraa ta'uu danda'a. Wanta sana distractionoota sana of duraa kaasi jedha jechuudha. Inni saddeettaffaan maalodha? Namoota irratti hirkate. Never, ever, never and ever. Namoota irratti hin hirkatin. Namoonni si gargaaruu danda'u. Milkaa'ina sana bira akka geessuuf si gargaaruu danda'u. Garuu never and ever isaan namoota irratti hin hirkatin. Eenyu irratti yoo ta'u, eenyu irratti Rabbi yoo ta'e malee namoota irratti hin hirkatin. Kun roolii saddeettaffaadha. Hordoftoota Milkii Miidiyaa. Inni salgaffaan maalodha? Pilaan godhi. Karoora baafadhu. Pilaan kan itti gootu maalodha? What? Maaliin godhaa? When? Yoomiin godhaa? How? Akkamittiin godhaa? Pilaanii qabaadhu. Maaliif pilaaniin maaliif si gargaara? Lafa geesse sanas deebitee ivaaluweet gochuudhaaf yookiin immoo of gamaggamuudhaaf illee si gargaara jedha jechuudha. Kun oduu miti. Saayintifik riisarchiidhaan kan mirkanaa'e. Qorannoo saayinsiitiin kan mirkanaa'edha. Namoonni milkaa'uudhaaf maal gochuu akka qaban qorannoo saayinsiidhaan mirkanaa'e malee oduu miti. Kanaaf sirriitti hordofaa. Isa salgaffaan maaliin jedhee karoorfadhu. Pilaaniin jedhe. Inni kurnaffaaf hundumaa maalodha? Boqonnaa ofii ilaaltu. Sammuu kee fiizikaalii. Gaafa kaayyoo kee bira ga'uudhaaf hojjettuu dhamaatu hin dadhabdaa fiizikaalii, meentaalii. So maal goota? Gidduu gidduutti wiikilii, deeyilii boqonnaa ofii ilaalluuti. Chaalenjii tattaanuuf of qopheessi jechuudha. Egaa hordoftoota Milkii Miidiyaa. Ani Dooktar Naawulaa Hedduuti. Viidiyoo keenya irratti akka gammaddan shakkii tokko hin qabu. Viidiyoo barsiisaa dhufuun amma wal arginutti nagaa fayyaaf jaalalli isinii wajjin haa ta'u.